An nama duratti jilbiifadhee waa'ee si waan hin jee himuu hin qabu. Bakka guyyaa tokko waliin arkin qaba silkii waliin naasa'in bulleen beeynu olleen beeynu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chanaala ogeessa jaalalaa kuni qophii faana jaalalaati. Qophii faana jaalalaatiin seenaalee jaalalaa namoota jaalalaa miidhaman ifi namoota jaalallee isaaniitiif jaalalaa asiin ibsachuu barbaadan hedduu qabannee kan isinii dhufnudha. Qophiin keenya torbaaniin takkaahuu baatirraa yeroo takka ta'e isinii kan jaalatanii jaalallee isaanii dhabanii fi akkasuma kan jaalatanii gammachuu jaalalaa ibsachuu barbaadan namoota jaalallee haaree akkaataa jaalaltii matan wallaalanii rakkatanii kophaa taa'aa jiraniif kan carraa uumuu fi kan akka asiin dabarfatan godhuudha. Qophii teenya tan faana jaalalaatiin seenaalee namoota dabartee kan jaalalaan gootoowwan jaalalaa ja'amanii yaamaman torbaanirraa yeroo tokko isiniif finnee kan dhiyaannudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota kabajamtoota chanaala ogeessa jaalalaa kuni qophii faana jaalalaati. An nama duratti jilbiifadhee qalabatii kaayuun sodaadha wallaahi. Garuu isin carraqabeetii taatee isii duratti jilbiifattee akkasitti jaalatee itti himattee sirraa taqabbaltee jirti jechuudha. Narraa taqabbaltee jirti. Innaa wallaahi anna waa'ee si waan hin jee himuu hin qabu. Bakka akka hedduu jaalattuu fi akka hedduu takka wanti sirraa mul'ataani amma seenaatiin itti fufa. Mee wantoota isii hojii dabarsitan irraanfan waan gammachuu jechuun namni wal jaalatu akka gaddaa fi gammachuu illee hojii dabarsaanii meeta gammachuu ta'an dura haa eegallu. Wantoota gammachuu kan isii hojii dabarsite kan irraanfanne akka seenaatti kan himuu barbaadda. Waa hedduu jira. Naaf isin akkumaan isiniin jee hangaan Naayiroobii tana dhufu guyyaa tokko waliin arkin qaba silkii waliin naasa'in bulleen beeynu olleen beeynu. Amata lama jechuudha. Amata lama guutuu. Isii dhukkubuun hin dhaqa ana dhukkubu beetiin dhaqa kana dhukkubuun dhaqa kanin manaa kamaa dhaqee guyyaa lama faa ciiseen na bira dhuftii manaa kamaa sanittis isii bira kana dhukkubuun kee deemee dhaqa kanin mana ciisu jiru. Bakka ni jiraame hedduu takkaan jaaladhaani isinis akkasuma na jaalatti. Garuu eegaan Naayiroobii tana dhufe booda hedduu sababsachuu bakka amma DCT amma dura waan isin jee kana naaf himu yeroo tokko dhifama wajjin wantoota gammachuu hojii dabarsitan keessaa wanta kaaf lama naayi. Bakka wantoota gammachuu hojii dabarsine an by the way ummaa isiitii wajjin na wal barsiiftee jirti. Ummaan isii daran akkana jaalattuun beeka. Bobbaa wacaalee dalaydii gaafachi dhayxee dhuftu isii duuba waan akanniteetti ittiin himin jettee waliinis akka nama wal qixan kanneen akkasin nu kanniti. Ummaan isii jechuudha. Ummaan isii ilaa ammatti naaf dawwaltii an si duraan du'a isii nama biroo ol jettee ilaalteetti garuu dhalaa sana ni beektan akka carraa hin beekamnu. Nannaa amalli isiitiis hedduu na jijjiiramee jira. Bakka waan gammachuu kana jee himuu waa hedduu bakka amata lama guutuu an isii hojii gammachuu maan hin jiraadde. Okay. Guyyaan isii hojii dabarsu galgalli isii hojii dabarsu daqiiqaa fi jaan isii hojii dabarsu hundinuu naaf gammachuudha jechuudha. Akkasiisu jirtaa jechuudha. Annaa asii amma sifiisin jaalala wajjuma jirtan hanga ammaa yerootu addeesin fageesse qaamaatu addeesin bee malee garaaf qalbiin keessan wal bira jiraa jechuudha. An ammallee hin jaaladhaani. Garuu isiin bakka amala na jijjiirattee naan dawwaltuu bakka sanuma saniifin akkana jibbite nama jaalate tokko keessi keetuu shakkani beeyta. Dilas illee ta'uu baattu hanga tokkorraa beeyta. Saniifuu bakka dhiyoo tana bakka nama biraa agaree wallaahi akkuma dingataatti Aisha illee dhiisuun fadhu irraanfachuus hin fadhu.
wanta kan si gaafadhuun jechuun rakkoo isii waan isii akkana godhaa gaafattee ni beektaa maaliif akka kana taate? Gaafadheen beeka garuu nama hedduu shariikoottan kiyya dawwalanii naa himanii gizeen gaafadhee cinaas dhugaa cinaas kijibaan maan jetti. Wanni isaan siiman kun akka isiin jireenya haaraa eegalte moo jechuun akka isiin maal taate siiman? Bakka namni gaafa harar irra guddaan naaf isii kana akka hojii jirru irra guddaan ni beekane ilaa warra kiyyatti jechuudha. Bakka ni jira motora TVS kana dhiiraa wajjin yaabbattee deemti. Hedduu takka nama dhibaanii annaamee amma ati isiin jijjiiramte garuu ati akkuma kee kadur sani jaalattaa jechuudha. Mee isii tana dawwaltee fi waan akkanaatiin dhagee waan akkanarraa taa'ii takkaa wanni akkana maaliif ta'uu jira jettee gaafattee ni beektaa? Gaafadheen jira. Deebisaan isii maal ture? Deebisaan isii guyyaa lamaan deemee obboleessa kiyyaa kana jetti obboleessa amma haadhaa fi abbaanis garagara dhiyootan abbaa fi haati isiitii fi abbaan isaa wal fuudhanii sababa sanitti obboleeyyan ta'anii garuu tara duraa wajji jiraatanii turanii isaa wajji osoo deemtu baay'ee garagalteenii ummaan isiitii fi abbaan isaa wal baraniini gin taaree kana guututti himuuf adu akkasitti haadhaa fi abbaan wal fuudhanii isaan adda baane kana gaafa eegaleewu na duratti adda baanii turaatanii haati akkanaan jetteetti isaas gaafannee akka wajji jiranii fi akka wajjin jiraanne wajjin jirru nuun jaanii itti seennee naan jettee haati bakka ni jiraame ammallee niin jaaladha garuu nama biraatii isiin ciraan seenuu jira yoo akkanaan itti fuuftee hin beekne macarrashaa keenya wallaahi. Amma akka ati jechuu jirtutti inni kun isiif obboleessa akka jechuun akkuma obboleessaati haadha isiitii fi abbaa isaatiitu amma wajji jira. Kanaafuu obboleeyyan garuu tara duraa manni lameen kun jaalallee turan. Kamittiin gizee isiin motora gaafaan an jiru sanuu diles ni jiraame guyyuma ummaan sii bobbaa dhuftee inni dhaqee fuudhee nuti wajjin ummaa siitii wajjii dhufna isaa wajji malee gaafaan an jiru dilesii miti gin amma maaltu dhufee motoraan isaa wajji deemti waan juunna dhufee gizeen gaafadhee lolte isiinisi bakka sanirraa wanni ni hubadhee wanta akkasin naqu akka jiruun fakkaata ummaan sii dawwaltee gin wanni akkasii kan jiran himtee jirti garuu ni beektan haadha akkana jirti jettee haadha isiitii akkana naan himtu. Mee isaa wajjin illee carraa isaa wajjin dubbachuullee yaaltee ni beektaa jechuun ati isii tana waan dhugaan jaalattuufu carraa jiru hundatti fayyadamtee karaa hundaan laaltee waan hunda adda baafachuu qabda jarjaruun qabdu ni beektaa nama jaalatanitti innaa wanni hundi si fakkaachuu dandeessa nama jaalatitti jirtu shakkiinis keessatti uumamuu ni danda'a wanni hundi hunduma danda'a garuu karaa hundaan shakkii tana balleessuudhaaf isaas gaafattee ni beektaa? Isaa wajjin haasawaa sin fadhu garuu isa bichaa miti waa hedduun dhagee jira lamada silkii akka duraan kanaan bilbilin hangaanas dhufee dura hanga duraa sanuu bulteen beeytu eegaan dhufee xiqqishoo hanga baatii lamaaf akkana bobbulee dhaabdee silkumaa bilbilu. Okay. Hayyee mee ammallee isii tana ni jaalattaan innaa isiin waan akkanaatti jirti amma kan irra jirru paabliik irra mee asiin dhaamsii isitti dhaammattuu fi waan isin jechuu feetu jaalatee jechuun jaalatee asumaan ibsitee akkanatti si jaaladhaa waan akkanaadhaaf jechuun gorsa tokko. Anamma yoo isii gammachiisee irraa dhorkuu hin danda'u waan jaaladhuufu gammachuun si na gammachiisa annaa
saniifuu bakka habiroo bira deemtus yoo gammaddeetu mana dhiiftee deemte gammachuun si gammachuutiyya. Nama jaalatu tokko osoo jaalattuu dhabuunis ni jirti, osoo hojii jirtuu jaalachuun ni jirti. Nama jaalatu tokko yoo gammachuuf si biraa kutee isaaf jecha gammadda. Saniifuu yoo deebitee waan kana hunda dhiiftee deebitee na hojii taate hedduun fadha. Garuu akka laalee harkotti waan deebi'aa bira hin jiru. Anis akkuma isiniin jeetti isii irraanfachuu hin danda'u. Nama dhugaan jaalate tokko irraanfachuu hin dandeessu. Ta duraa sanillee irraanfadhee hin jira. Garuu ati yaadannoon nama jirti. Gini isii tana dhugaa hangaan dulloomee duutti kan irraanfadhuun sa'u. Gina amma akkuma isiitti taniin arkeetuma jaaladhee takkaa jira. Sadaffaadha jechuudha. Amma karaa seenaa sadaffaatti dhufu jirra jechuudha. Hayyee isiin jaalattaani hanga ammaa ni jaalattaani hanga ammaa abdiirraa muranne yoo deemtellee deebi'uu si eeguu jirti. Sadaffaan tun akkamiin dhufte akkamiin jaalachuu dandeessi jechuun nama jaalattuu jira. Sadaffaan kun akkamitti bakka kana adda namaas bakka tana sadaffaa kan amma ta duraallee irraanfadhee hin jira. Ta amma lama baay'ina tana wajji akkan itti jaalachuu danda'e sababni isuma. Silaa isiin banaa tana uumuu baatte wallaahi an dhugaan isin hima dhalaa biroo laaluuf ni jallee hin qabu. Garuu mi'a ammaa tanallee akkuma isii jaaladhee dhiisuun fadhu. Hayyee isii ammaa tanaas jaalattee dhiisuun feetu isii duraallee ni jaalattaan. Akka carraa ta'ee isaan lachuus jaalatan tokkottees deebitee tammaatunis isaan lachuu yoo akkasii dhufan taate bakka takka sanuu gaafii na fuudhiitiin mee maal goota maal jette jechuun isaan lachuu kopha fadhanii silaa namni bakka takkaa hodhan jiru isaa dubartii taatee hedduu takka hin hafanii. Innaa mee akkam gootaan? Dura tanallee nama dhibdi garuu dura waan inni himuu fadhu. Amma tasadaffaa irraa tasadaffaa tana akka carraan jaaladhe garuu akkana jee Naayiroobii jirti. Asuma bakkumaan hin jiru tana jirti. Innaa hedduu agaraani bakka waluma cinaadha manni keenya. Innaa bakka akkuma carraan jaaladheeni sharii hamcaatii yaadi. Garuu akkana jee keessa ibsuun fadhu hedduun jaaladhaan. Innaa isaan lameen yoo akkas jaanii dhufanii isaan lameenuu yoo hayyaman karadhee mirga isaanii walqixa eegee fi isaan lameenuu yoo taanis deebitee fuudhee hojiin jiraachuun fadha. Garuu taan ka deebitu sun sa'u tana akka rabbiin naa dhiisee taabirootitti dabaruun fadhu asii booda jaalalallee tana yoo nin fixee tana yoo adda baanee ni jaalachuun fadhu. Sirratti naaf gahee waliin jaaladhu jechuun jira na fakkaata. Sadaffaa irratti jechuudha. Hayyee amma ta duraa san akka waan kuttee hin deebinee tokkotti dubbachuu jirta. Annaa mee dhaamsa dhaamiif takkaa'uu yoo atis irraa abdii murtee jiraatu taate ni jiraami yoo kaanis akka deebitu. Ani yoo deebitee niin fadha akka deebituus niin fadha. Yoo ishiin deebite boodaa sana akkam gootaan? Isaan lameen nutti hima. Ta boodaatuun quba qabdi ta duraa sana akka? Ta duraa quba hin qabdu ta boodaa quba qabdi. Waa hunda. Akka namni isii dura jiru quba qabdi jechuudha. Akkaan likki jaaladhullee waa hunda himeef hin jira. Quba qabdi. Ammallee jechuu akkaan jaaladhu ni beeyti. Garuu isiin uraa tana uumtee akkaan seenee isii jaaladhee isii dhabuu hin dandeenyes ni beeyti. Garuu amala xiqqishoo amala tokko qabdi.
Tabooda mo ta dura. Tabooda taammaatuni du'aa inaatti godhaan isiniin jaa bakka ani jiraame isii booda jaalachuun fadhu jaalatti seenuun fadhu dhalaa hedduun kabajaan hedduun jaaladhaani bakka dhiirtii wanni dhalaa meeqaan deddeemtuu fi amma kanan mul'achuu jiru sababa tanattiin isaa jaalattee dhalaan takka dhugaa dubbachuudhaaf yoo tana naa teessiseen beeku hin teessu irra guddaan ammaas takka tarabbiin qajeelchee jaalala jala deemtee dhugaa saniin jaalattu malee ta'an irra guddaan maallaqa bareedina jala deemte garuu waannaan maallaqaa bareedina osoo hin ta'in wanni booda bultii teetiifillee wanna jiru keessa keetii onneen ta'e qulqulluu taanaan maallaqni rabbiin bakka fedhee sii fida rabbiin dhugumaan jaalattee wal kabajjee gammachuudhaan haqa jaarsaa haqa jaartii eedee hojii jiraattee riskii inni sii kennu rasuulli keenya illee dubbatee jira sallallahu alaihi wasallam saniifuu du'aa inaatti godhaan isiniin jaa asii booda jaala dhugaa dhalaa huntufachuuf deema wallaahi dhugaan isinii himaa asirratti maaliifi nama tokko dhugaan jaalattee gizee onnee ta'e kan ta'ee fi hedduu takka bakka miidhamuun ni jiraame gizee san boodeef jibbita dhugaan namni jaalatee harkee waan kiyya kana ni beeka jee yaada yaa hedduu takka ulfaataani mee asumaan yoo isin akka carraatee viidiyoo kana laalu jiraatu taate mee maal laamtaaf kallattumaan isumaaf dura taa'u jirti mee maal jettaan wallaahi hedduu takkaan si jaaladha yoo viidiyoo kana laalu jiraatte yoo ana jaalattee dhugaa saniin kin dura isii siin jaaladha naan jee garuu naa isii dura isii jaalatee jiraate siin jaaladhe naan anis keessaa waan hin qabuuf jecha itti himadhe garuu amallisii waan isiin eessa jirtaa maal godhu jirtaa online jirtaa maal hin dubbifne waan kaa ni jiraame ati dhiira kana wajji maal gootaa kana gizee etteeni bakka nama si dhiisee deemu tokko ni jiraame akkasii amala kanaas akka dhiiftuun fadha isiin si gaafatti ati yoo gaafatte ammoo ni aarti ideemti bakka ammallee arrallee wallaahi aara walitti qabna yoo laalu jiraatte siin jaaladha hedduu takka waa amala kana hunda dhiiftee yoo na jaalattee akka deebitee na wajji taatu annaa akkaan hedduu miidhamu jiru asumaaf hin siima haye jaalala keessatti wal dhabdiin deebi'anii dhiifama wal gaafachuun waanuma jiraati asumaan yoo kadaawwachuu jiraatu taate obsaan hedduu si jaalataa amaloota inni jibbu atis dhiisii waan ati jibbitu inni isaa dhiisu kanaafuu yoo dhugaan jaalattu taate deebiif siin jennaa mee dhaamsii macarashaa irratti dhaammachuu feetu ifi wanni daawwattoota keenyaan jechuu feetu ni jira an daawwattoota ogeessa jaalala waan inni siin jechuu fadhu oromoo hundaafuu jaalala yoo isinummaa inti taphachuu baattanii jaalaltii dhugaa zamanan jirtu jaani isinuma kaa akka hin jirre godheesi yoo dhugaa san dhalaa dhiiraan dhugaa sanii wal jaalattanii tokko malee 2 3 4 dhiistan jaalaltii dhugaa san wallaahi ni jirti an amma booda hin jaaladhu malee yoo isii tana dhiise garuu jaalaltii dhugaa akka jirtutti namana jaalaltii dhugaa ammaas akka jirtu isin hundi ni beeytanii garuu akka hin jirre wanni godhee isin saniifuu wal jaaladhaa tokko 2 3 dhiisaa guyya tokko qaanyaa'uun kee waan olamtu anna kana dhaammattaa jechuudha jaalaltii dhugaa onnee nama dhugaa keessa jirti kuni dhugaadha yaamicha keenya kabajjee as dhuftee seenaa ta'e bareedduu nu taphachiisuu keessa hedduu takkaan si galateeffadha haye isinis hedduu takka galatoomaa isiniin jaa
kabajamtoota hordoftoota chanaala ogeessa jaalalaa qophiin teenya tafaana jaalalaa tana fakkaatti akka hedduu irraa barattaniif akka hedduu irraa hubattan abdiin qaba inshallah hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nuuf turaa fayyaa tahaa